Deelii komboo miliyoona 5 hamastar koompaatiin akka badhaasatti guyyaa guyyaan qopheessu akkaataa isin argatuu dandeessan isteepii baay'ee salphaa ta'een kan Juulaay guyyaa 15 haala isinitti argatuu dandeessaniin isin barsiisa. Akkuma beekamu hamastar koompaatiin guyyaa guyyaa waan haaraa nuuf gadhiisaa jira jechuudha. Wantoota haaraa inni asirratti gadhiisu kamiyyuu chaanaallee Oroomaan guyyaa guyyaan akka isin biraan gahaa jiru ni beektu jechuudha. Har'allee bifa hin eegamne jechuudha, bifa ajaa'iba ta'een jechuudha. Deelii komboo akkaataa isinitti fudhattan jechuudha isiniif qabadhee dhufeetiin jira jechuudha. Daawwattoota kiyya kan isinirraa eegamu jechuudha hanga dhumatti viidiyoo kana hordofuu qofa jechuudha. Baga irra deebiin gara chaanaala Oroomaan dhuftan namoonni haaraa taatan subscribe godhaa maatii keenyatti dabalama. Daawwattoota keenya kabajamoo walitti deebinee jirra. Akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf yaale akkuma beekamu hamastar koompaatiin guyyaa guyyaan taaskota haaraa nuuf gadhiisa jira. Akkasumallee badhaasa miliyoona 5 kooyinaa nuuf badhaasa jira jechuudha. Guyyaa guyyaan qopheessaa jira. Kanaafuu deelii koomboo Juulaay guyyaa 15 akkaataa isinitti argatuu dandeessan jechuudha. Isteepii baay'ee salphaa ta'een bal'inaan kan waliin ilaalu ta'a jechuudha. Namoonni duraan fayyadamaa jirtan akkuma beekamu gara telegiraama keessanii deemtanii jechuudha. Pilee jettanii ni eegaltu jechuudha. Amma hamastar koompaatii keessan jira jechuudha. Daawwattoota kiyya haala isin argitan kanaani haala kanaan eega hamastar koompaatii keessan keessa seentanii bakka question markin sadeen jirtu kanarratti taaskii anguutu kana ni guutanii sana booda jechuudha kooyinii miliyoona 5 jechuudha bakka tokkotti fudhatuu dandeessanii jechuudha. Daawwattoota kiyya tole amma kallattii mangaras isin haa dabarsu jechuudha. Hamastar koompaatii keessan keessa eega seentanii gubbaa kanarratti deelii koomboo bakka jedhu kanarratti ni cuqaastu yookaan jala kanatti gadi buutanii mi'oonta jettu tanarratti ni cuqaastu jechuudha. Daawwattoota kiyya sana booda haala kanaan isin dhufa jechuudha. Tokkoffaarratti jechuudha kan isin galchuu qabdan jechuudha. PRN team tajettu tana keessa jirti suuta jettanii ol harkistuu jechuudha. PRN team jechuun isii tana jechuudha. Isima jalqabarra jirtu tana sana booda jechuudha. Suuta jettanii ol harkistuu jechuudha. Ol harkistanii asirratti kunoo isii tana ni argattu jechuudha. Product team tajettu tana ni argattu yeroo tokkoof irratti kilik gootu jechuudha. Isa jalqabaati jechuudha. Levelii jalqabaati. Sana booda asitti go hard bakka jettu tana cuqaastuu jechuudha. Amma kallatti maal jechuudha. Levelii tokkoffaa kunoo haala kanaan fudhannee jirra jechuudha. Daawwattoota kiyya. Amma kunoo haala isin argitan kana levelii tokkoffaa fudhannee jirra jechuudha. Taaskiin keenyalleen asirratti nuuf galee jira. Gubbaa kanallee kunoo geengoon nuuf magarraa'ee jira jechuudha. Amma gara levelii lammaffatti darbina jechuudha. Levelii lammaffaa fudhatuuf jechuudha as keessaa osoo hin bahin marketis bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu jechuudha. Daawwattoota kiyya sana booda haala kanaan isin dhufa market irratti yeroo isin cuqaastanii suuta jettanii ol harkistuu jechuudha. Market irratti eega cuqaastan boodan haala kanaan isin dhufa asirratti gadi buutanii jechuudha. Bakka nan xiyyaan isin argisiisu kana ATH Press jettu tana ni argattu jechuudha. Yeroo tokkoof isirratti kilik gootu jechuudha. Sana booda haala kanaan isin dhufa asirratti go jettanii ni jechuudha. Amma haala kanaan jechuudha kunoo levelii lammaffallee fudhannee jirra jechuudha. Daawwattoota kiyya taaskiin keenyallee kunoo haala kanaan gubbarratti nuuf galee jira jechuudha. Amma isa dhumarra jira jechuudha. Isa dhumaa kanallee osoo as keessaa hin ban jechuudha. Levelii sadaffaa fudhatuuf specialist bakka jedhu irratti ni deebitu jechuudha. Special irratti yeroo isin cuqaasan haala kanaan isin dhufa asirratti new cards bakka jedhu kanarratti kilik gootu jechuudha. Daawwattoota kiyya sana booda haala kanaan isin dhufa asirratti gadi buutanii jechuudha. Asirratti kanarraa kun adda kan isa godhu jechuudha. Daawwattoota kiyya fakkeenyaaf kan hangarraa deelii koomboo hangarratti nuuf kennamaa jiru keessa kooyinii isa har'aa kun jechuudha. Levelii sadaffaan kun kan addaati jechuudha. Maaliif yoo jettan jechuudha akkuma argitan kana jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana jechuudha. Kooyinii inni asii fudhatuu fi deelii koomboon inni nuuf kennu waluma qixa jechuudha. Maaliif miliyoona 5 fudhatee profit per hour 5,000 qofa nuuf kennaa jechuudha. Kanaafuu asirratti haala isin argitan kanaan call for BTC ka jedhu kana ni argattu yeroo tokkoof irratti kilik gootu jechuudha. Sana booda haala kanaan isin dhufa go jettanii ni jechuudha. Amma kunoo haala isin argitan kanaan levelii sadaffallee fudhannee jirra jechuudha. Daawwattoota kiyya miliyoonni 5 amma ufii isaatiin nuuf seenaa jechuudha. Sana booda daawwattoota kiyya haala kanaan isiniif dhufaa jechuudha. Amma isa dhumarra jirra. Kanaafuu amma asirratti gadi buutanii kunoo amma miliyoonni 5 keenya jala kanatti ready nuuf ta'ee jira jechuudha. Dhuma irratti gadi buutanii take the price jettu ni argattu yeroo tokkoof irratti kilik gootu jechuudha. Daawwattoota kiyya kallatti maan jechuudha amma miliyoona 5 fudhannee jirra jechuudha. Kunoo gubbaa kanatti ol deebinu jechuudha. Taaskiin keenya jechuudha nuuf dhufee jira. Congratulations jechuudha. Haala ajaa'ibaatiin jechuudha bifa hin eeganne nu galee jira. Kooyina duraan qabnu irratti miliyoonni 5 nuuf dabalamee jira jechuudha. Daawwattoota kiyya haala kanaan
jechuudha salphumatti deelii koomboo miliyoona 5 guyyaa guyyaan akka badhaasatti hamster kompaatiin qopheessu haala kanaan fudhatuu ni dandeessanii jechuudha. Kanarra isiniif waraabaa jiru Juulaay 15 jechuudha daawwattoota kiyya haala kanaan jechuudha guyyaa guyyaan akkasumallee daawwattoota kiyya deelii koomboo qofa osoo hin taane jechuudha asirratti illee deelii riiwoordi jettu ni jirti jechuudha akkuma isin argisaa ture taaskii adda addaatu asirra jira as keessa illee jechuudha guyyaa guyyaa seentanii jechuudha deelii riiwoordi kanallee fudhatu hin dagatinaa taaskoota adda addaatu as keessa jira jechuudha akkasumallee hiriyoota keessan affeeruun friendis bakka jedhu kana irra cuqaastanii jechuudha koppii gootanii asiin yookaan asumaan invite friend bakka jedhu kana cuqaastanii gara telegiraama keessan irratti isin fudhataa jechuudha kanaani hiriyoota keessan affeertanii jechuudha haala kanaan argatuu ni dandeessan jechuudha hanga koina 5,000 akkasumallee 25,000 tti argatuu dandeessu jechuudha 5,000 irraa hanga 25,000 tti argatuu dandeessan fakkeenyaaf friendii keessan yoo affeertan jechuudha 5,000 isiniif kenna akkasumallee warreen primary tayan irratti yoo linkii kan ergitanii isaan tuqanii seenan 25,000 koina 25,000 isiniif kennaa jechuudha daawwattoota kiyya haala kanaan hiriyoota keessanillee affeertanii koina keessan walitti qabatu ni dandeessu jechuudha daawwattoota kiyya kabajamoo Egaan daawwattoota kiyya kabajamoo barnoonni irra isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata gaafii fi yaada dabalataa yoo nuuf qabaattan telegiraamni keenya isa kana join godhaatii seenaa guruppii keenyatti dabalamaati gaafii barbaadan achi jalatti komentii yoo nuuf barreessitan jechuudha kallattiin kan isiniif deebifnu ta'a akkasumallee koodiiwwan adda addaa jechuudha gara telegiraamalleetiin ni argattu jechuudha telegiraamni keenya kunoo maquma chaanaala keenyatti jira Oromaan kan jedhu kana jechuudha yoo baqaalleen barreessitanii isiniif bahuu dide jechuudha chaanaala Oromaan yuutuubii jalaa ni argattu profaayila jalaa liinkii isaatii achirra cuqaastanii gara telegiraama keenya dhuftanii guruppii keenyatti dabalamu hin dagatinaan isiniin jedha daawwattoota kiyya guyyaa guyyaan asirratti illee barnoota bareedaa isiniif akka gadhiisaa jiru namoonni na hordofaa jirtan ni beektanii jechuudha daawwattoota kiyya. Egaan daawwattoota Oromaan kabajamoo barnoonni irra isiniif qabadhee dhufillee jalqabaa kaafnee kan hangamatti waliin ilaalaa turre kana namoonni jalqabaa kaaftanii hanga dhumatti viidiyoo keenya daawwatan galanni keessan guddaadha akkasumallee viidiyoo kana ilaaltanii osoo hin xumurre keessaa hin bayinaa jechuudha isinuma fayyada eega xumurtan boodan immoo chaanaala Oromaaniif namoonni haaraa taatan hundumti keessanuu subscribe godhaa miseensa maatii keenyaa ta'a subscribe godhuun isinuma fayyada chaanaalli kun chaanaala barnootaati dhugaa qofarratti kan hojjetu jechuudha kanaafuu subscribe godhaatii irraa fayyadamaan isiniin jedha barnoota teeknooloojii wal qabatu kamiyyuu asirraa ni argattu jechuudha dhibee bilbila keessanii hundumaa chaanaala Oromaan jala dhuftanii furatu ni dandeessu jechuudha mata duree viidiyoo jedhu kan irra cuqaastanii jechuudha viidiyoo baay'eetu as keessa jira viidiyoo gara 200 fi wayii oliitu as keessatti dalagamee jira kanaaf waan as keessa dhabdan immoo saanduqa komentii keessatti naaf barreessu hin dagatinaan isiniin jedha viidiyoon guyyaa guyyaan nu dalan ufii isaatiin akka isin bira dhaqqabulleef mallattoo notification irra kaa'u hin dagatinaa akkasumallee viidiyoon keenya yoo isin gammachiise like iddoo jettu tuquu hin dagatinaan isiniin jedha hiriyoota keessaniif share waliif godha akka namoota hunda bira ga'uu fi akkasumallee obboleeyyan hangamatti chaanaala keenya lammaffaa hin beennelleen hoomima chaanaala Oromaanii jala seenaa dhuma irratti gadi bu'aa chaanaalli Oxygen Media Network jedhu kun chaanaala keenya please subscribe godhuu hin dagatinaan isiniin jedha chaanaala kanarratti illee waan babbareedaa gar fuulduratti kan isiniif dalaguuf irratti qophaa'aa jiru ta'a jechuudha daawwattoota kiyya kanaafuu subscribe godhaati ol guddisaan isiniin jedha liinkii isaa koppii godhaa social media qabdan kamirratti waliif ergaan isiniin jedha akkasumallee namoonni gaafii adda addaa na gaafatuu barbaadan illee kunoo asirratti profaayiluma keenya jala seentanii mallattoon telegiraama yookaan liinkiin telegiraama keenya as jirti asiin kunoo telegiraam tajettu tanarratti cuqaastanii kallattii man telegiraama keenya keessa dhuftanii waan barbaadan achiin nu gaafatu ni dandeessu jechuudha barnoonni irra isiniif qabadhee dhufelleen asumarratti kan xumuramu ta'a barnoota itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.